Anteef lola kana waan injifatuu miti. Ana mudura lola Iraan gaafa lolli Iraan ka'u waan takkaan isinii himi. Lola humna qabaatteef meeshaa qabaatteef maallaqa qabaatteef hin injifattu. Yoo hoogganaa jabaa jeneraalota kutataa waraana waan loluuf beeku qabaatte qofa kan lola injifachuu dandeessu jechuudha. Lola kana ni injifataa jettee yoo kan nagaafattu taate dhibbaa dhibbatti hin injifatu. Maaliif? Lola dabre hayyoota gurguddaa wajji ture jechuudha. Sigalee lola gaafa wayyaanee san hayyoota gurguddaa wajji ture jechuudha. Haazaa wal ma'aana Shaabiyaa wajji turte jechuudha. Soomaliyaa wajji turte jechuudha. Suudaa wajji turte jechuudha. Sheekh Abbutaa wajji ture jechuudha. Taayyee Dandayaa wajji ture jechuudha. Jaawar Maamma wajji ture. Jaawar Maamma akkamii wajji ture jetteetu nan gaafatu. Jara magaalaa seenuu ka'e Dabra Biraan seenuu ka'e hin seeninaa jee namni dhoorke Jaawar Maammati jechuudha. Kana Jaawar irraan dhageenye osoon kitaaba Jaawar irraan argine Geetaachoo Raddaatu ragaa bahee jechuudha. Sigalee. Hayyoota gurguddaa kana hundaa wajji ture gaafas lolli kun injifatamuu danda'e. Inni gaa eega Jaawar faan deebii janiini wayyaaneen bakka chaansii dhabdee deebuu deemtu abbaan diraamaadha mootiin kumaara maal godhe beera keessaa utaaleeti lolaan deemuu deemaa way ganna dhiisaa jeeti ka'e biirooti jallee dammaqaa dhaame hangaan an deebuu inni haa bulchu yoon an deebuu baadhees nagaa jiraadha maal beerri isaa wadallooti beeraa kun biiroo keessa tattaanii janumaa information qabanii jenjan sigale asirraa iyyanjan sigale janii bar ummata Itoophiyaa miskiina sanittuma taphatee bar namichi qushaashni kuyyaa bulee akka bakka Jaawarilleen Finfinnee seenuun dandeeysanii if duuba deebuu qabdanii Amerikaan leen bakka biyya bulchuu eegan barbaanne deebuu qabdan je'anii eega dippiloomaasonni gurguddaan itti himanii jarri okkee je'anii fudhatanii hoggii deebuu deeman maal godhe bakka biirooti jallee dammaqa dhaame rabbittillee isin dhaame wayi maal miitirkishoo beerri gurguddaan inni aangorra guure marmeelli cuufatee isa jala yaa kun jedha atin deemin ija teenya way barna bichi qushaashni kun diraamaan inni nama dalagimo qaallichu ziyad diraamaan inni dalagimo so akkasitti lola sana hayyoota wajji ture arra hayyoonni sun tokko isaa wajji jira Sheekh Abbutaa irraa eegalee namni tokko isaa wajji hin jiru jechuudha ka isaa wajji jiru warra faayidaati warra garaati warri garaa hanga lolli eegale janitti kun diasporaan biyyaalarraa gale kun jaartiitii yaatu akka malee dhaleeni dhukkubaa keetiin jee duru paaspoortii asaaddasachuu jira jan kun ijoolleetii yaatu iskuula deebuu deemaati ijoollee tana iskuula deebiseetiin as deebee jee duru paaspoortii isaa asaaddasachuu jira jan sigale namni faayidaa si deeggaru gaafa ati rakkoo keessa seente sigale abbaa kanaatu siin hin jiru jechuudha nama kaayyoo si deeggaru akka keenyaa agartee faayidaa sirraan barbaanne ummatuma kanaaf dabarti je'ee gartee warra si wajji dhaabbatu qofaatu gartee si wajjiin faana ce'a malee faarsee bulaan amma duruu gartee namicha mataa baaldii sanirraa eegalii si gale way jaartiin tiyya garaa kanaan namichi ira jetti way miitirkishoo jetti mee isii salni laaluu qabaa jee duruu paaspoortii asaaddasachuu jira siin jedhan kun ammoo duru warri bana biyyaala jaarate jee duru jaartii fi ijoolleef dura ergaa jira jaan maali aboo jaartii fi ijoolleen eessa deeman lakki mee biyya laalanii qilleensa fudhatanii haa dhufanii jaan sigale maaliif ififut jee bahuu deemaa jechuudha kana qofaatu namicha qushaasha dikee kana biratti hafee jechuudha sigale kun hanguma saamu si wajji saamee booda duyda si garsiisaa jechuudha sigale kanaafuu lolli kun waan injifatamuu tahuu miti amma dubbiin ijooni naannarra dhufeef sheer walii godhaa walii dabarsaa kan dhageessisaa waan inni isin juutan ajaja tokkootu gaddabree jira jechuudha wadallootii isatti daabloos ajaja dheengadda gaddabarsee jira ajajni kun ka duriin adda dhageeffadhaa sirriitti guurii gurraa fudhadhaa poolisa tokkotti
nama 40 yoo fidde nama tokkotti 3,000 fudhatta sangubbaan shaambaliitu si aangoo si dabalamaa jedhanii poolisatti illee karoora gad dabarsanii jiranii jechuudha. Durbar araddarra hiranii bar araddaadhaan hangana fidi jedhanii amma poolisootaa fi milishalti dubbii dabarsan. Maaliif nama karaa deemu hunda qabdeetuma mattawaaqaan qabu minaamin jeetuma karaa biroo gartee afaan jalliseetuma karaa mana hidhaa ol qaceelchaa jechuudha. Karaa mana hidhaa ol qaceelchaa jechuudha. Ichi booda waajjira poolisaan geessan waajjira bakka milishaan kaambii qabuun geessan already magaazinni qophaa'ee fi jira kan bakka san humna federaalaa malee araarsaa mardaasaa faa warra nama ukkaamsu malee awwaluu abdii faa malee wadala akka shimallis malee kan nam tokko hin beekne qopheessanii jiran. Uummanni keenya yoo ijoollee teessan dhabda waajjira poolisii dhayitanii wanni isin gaafattan hin jirtu. Waajjira milishaa dhayitanii wanni isin gaafattan hin jirtu. Wanni isin gootan maali? Rabbi rahmataa godhuu fi qofa. Taaziyaa taa'uu qofa jechuudha. Sigale. Dubbiin ani isin hin juutan qabadda. Sigala. Edarraa eegalamtee jirti guuruu jiranii jechuudha. Namni tokko yooniif nama 40 nama 10 nama 50 fide tokkotti 3,000 fudhataa. 3,000 yoo qofa yoomi aangollee sii dabalamaa haguma nama fiddeeni aangoon sii dabalamti. Jarrigaa ummanni biyya sanitti jireenyi qaala'ee yoonii fi maallaqarra namarra harkatta siin ja'an nama fiduu dhiisii haadhatee ta ciiftu qabdee dullatti yoo sirraa gurguramte qabdee geessitaa jechuudha. Sigale. Qabdee geessitaa jechuudha. Namamma ilmoo ifii ukkaamsee kunoo haadha biyya Arabaa jirtuun ilmootee tanaan gatamoo maallaqa hanganaas ergiteeti takka mana kana nibirata kana naaf arramta juuni jira jechuudha. Ka isaan iyyannaan nu dhufu jiru. Waan goon wallaallee bira taa'u jirru sigale. Ilmaan ifii dhali. Ummanni kanaa kun gartee fira hunda guututti wali qabee geessu jira. Ijoollee teessan mana puulirra mana farshorra bakka qamaatirra eeggadha. Keessattuu bakki madarasaatii fi bakki quraanaatii fi bakki masjidaatii fi bakki cherchii bakka filatamtuudha. Sigale. Waaqayyo jiisesiin kadhadha jiiti mataa quuqadhaa bihidii si gussaddeef godhiiti kara cherchiichi deemi gurguramta. Qeensiin hundi bitamtee jirti dawwaltee yaamti. Dargaggoonni wal ga'ee jira jii. Rabbiin kadhadha jiiti kara masgidaa mataa quuqachi dhaabee wixi jii. Sigale. Sheekotiin manzaraa guutuun bitamtee jirti jechuudha. Sigale. Qaallicha biratti gatii argachuuf, qaallicha bira gatii ba'uudhaaf, hoggii dargaggootaa fi shamarran dhufanii salaataa fi takkaa kadhannaadhaaf cherchii fi masgiida seenan dawwalaniiti kanuma ati imaama jettuu siyyaamu ta'a. Ani isin himeetiin jira. Ijoollee teessan, intala teessan, maal keeysan fira keeysan fira isin bira dhufe maali jettanii gartee kara masgidaatiin kara cherchiitiin yoo oriitan isinii du'aa kennee jechuudha. Isinii dhaameetiin jira. Namni imma gurguramuu eegalee jira jechuudha. Ammaasii guyyaa gabaa if eeggannoo godha. Guyyaa gabaatiis of eeggannoo jabduu godha. Karoorri gabbee jira. Maaliif namichi makkalaakiyaan gartee duraan hidhatee jiru nuti lolluu jeenii jira. Huwwabatti harka kennachuu jira, kun fannotti harka kennachuu jira jechuudha. Maaliif illolle sababa harkan warri makkalaakiyaan isaan dura anuma asirraa dubbachuu dureeme makkalaakiyoonni isaan duraatu kabajaan harkanne duuti isaan himamne madaan isaa hin tajaajilamne kunoo bishooftuu keessa kaadireen mana isinii kennina jettee itti taphachuu jirti poosti godhuu turreemi warra qaamaa irru nurraa asiyaa ajanii kan cafaqan. Makkalaakiyaan nu duraatu gartee kabajaan harkanne sigale warri nu duraatu kabajaan harkanne wanni nuti yaanuuf hin jirtuu jeen namni kun harka kennachaa jira kun badaa jira qawwee gurguratee badaa jira kara biyya Arabaa kara Liibiyaa badaa jira jechuudha sigale sirna kanaaf akka lollee gartee namni sirri dammaqee jira jechuudha dammaqee jira kanaaf haara yoomaa quban qabne kana waliin qabu jiranii jechuudha. Sigale. Amma faarsee bulaan faan maal jechaa jira? Yaa Oromoo kan gartee Tigreen kan loltuuf Maqalee fi miti. Amaarri kan loluuf Baardaarii fi miti. Gojjamii fi miti siin jechaa jira. Finfinnee fi Sisaamuu fi
amma oromoon raahaa keessa jira saamamaan jiru ajjeefamaan jiru buqqa'aan jiru tokkummaan isaa diigamaan jiru oromoon dhageeffadhu Abiy Ahmed gargaarte gatii isaa arkite osoo amma duran gargaarini aboo sheekha ragaa maal qabda akkamitti gartee namni kun yoo gartee waraana kana mo'atee kan gattaa utaate meekkamin numiidhaa jettee nama mormuu dandeessa anummaan isin gartan kunii fi gareen teenyatiin qabrichoo jaamtu nama kaafnee lukkurraa hanga lubbutti jennee ummata sochoofnee Abiy Ahmed lola san injifatee lola maqalee san gartee karaa nageenyaatiin dhumatee firraa dhoorkee Tigreenii firraa dhoorkitee amma wal dadhabdanii jedhanii addunyaan hayyoonninis iddoo seenee walitti araarsee Abiy Ahmed eega lola san xumurate waan Oromoo irratti dalage dhageeffadhu tokkummaa kee diige sigale tokkummaa kee diige keeysoo Oromoo baale maddawalaa bujalaa fuudheeti maal godhee akka Oromoon keeysoon Oromoo caccabtu godhee jechuudha eega lola san injifatee gaddeebe san gubbarraa yoom san qofa Oromiyaa keessa hattu akka gaarii babal'isee waboo mataa isaa jedhee jaaree gartee guduruutti godhee akka Oromoon caccabtu akka Oromoon saamamtu akka qabeenyi Oromoo daaraa ta'u eega lola Tigraay injifatee gaddeebi'ee booda dhageeffadhu sigale dhageeffadhu yoom san qofa gola jedhee gartee Oromiyaa diiguudhaaf karoora qabate kana hunda sigale lola kana booda sirra raawwachiisuu deemaa jechuudha gatiin ati lola Tigraay irraa arkatte gatiin ati lola Tigraay gaafas lukkurraa hanga lubbutti jettee gartee joollee xixiqqoo qabdu hunda kara waraanaa sigale wada xoor gimbaar jettee ergatte sigala ani sababniniin sikki jibuuf sababniniin wanta mootummaa sanirraa aangoon barbaadu ta dhufturrallee aangoon barbaadu nageenya kee qofaan na yaachisa jechuudha du'uu dhabuu kee qofaan na yaachisa jechuudha buqqa'uu kee dhabuu qofaan na yaachisa jechuudha tanaafin dhugaa jirtu kaniin ittiin idaane dhugaa ati beeytu qofa siimu jira xiinxalaan jiru sigale waan ati beeytu qofaan siimaa jira jechuudha sigale eega lola Tigraay irraa gaddeebi'e Oromoon azaaba akkam keessa qaallichi daabloos sheexaanni gartee barandarraa dhufee akka tasaa gartee aangoo qabate kun tokkummaa Oromoo kam godhe horiidari jee Oromoo mana hiyyeessaa diigee haga akka sabbata gaalotti karaarra gartee ilillii fi maal dadhaabanii ummata gartee mana malee hambisanii maatii meeqa facaasan naayime sigale maatii meeqa facaasan sigala saniifuu lolli Oromoon yoo itti beeyte isaaf riskiidha chaansii isaa dhufe chaansii itti ijaaramtu chaansii wabootti jabeessitu hayyoota keetti sirreessitu gartee tokkummaa fi gartee waan ajaa gartee gandaalizimii fi gosaalizimii warra gosaa yaa'u kana gartee inni gadhiisee tokkummaa Oromoo kan inni caccabsaa ture kana yeroon itti deeffannee waboo fi hayyoota keenya tokko goonee hayyoonni kun beekadhu haa ichi isa jala taa'u jiru turre hedduu beekadhu yoo isa ciihaafte maaltu jira mitirkisho wallaahi osoo isa ciihaafte adaane jabeebee qallittuma marmeela dullattii tana ciheeyse isaa ol bulchiti biyyatan isaa ol dhugaan siiman sigale leencota meeqa profeesaroota meeqa abbootii seeraa meeqa hayyoota meeqa political saayinsii meeqaatu awwaalamee taa'u jira ichi keessa ukkaamamee taa'u jira jechuudha nuti waan beenurraa si himu jira malee Oromoon hanqina hayyuun qabdu hanqina gootaan qabdu hanqina qabeenyaan qabdu sigale wannummaan ati si yaaddeessuu takkallee hin jiru jechuudha sigale hayyoota waan hin taatu hunda taasisuu jiraarra Tigreen hin cabxuu jettee harkarraa dadhabattee teessu ka cabsee si garsiise hundaatu tattaa'u jira jechuudha sigale hayyoota seeraa meeqa kagartee addunyaa tana seera addunyaa